bulanii ganama kiyyoo miiccanii galuudha. Keessaa ba'uudha. Kuni nuun milkoofne, kuni nuun taane, kun nuun qajeellee mala biraa barbaanna jedhanii dhiisanii deemuudhaaf gaafa ka'an gara barii jedha kiyyoo miiccu. Inni kun inni fala dhaban, waan hojjetanitti fala dhaban, wanta godhanitti fala dhaban. Kan nama dhibu keessaa kaleessa dheengadda lagicha keessaa qurxummii qabanii ittiin jiraachaa turan. Amma garuu qurxummii qabuudhaaf lagni sun duwwaa ta'e homaa dhaban. Haa ta'u malee jarri kun falli isaan qaban maali? Iyyasuus Kiristoos gara isaanii gaafa dhufu malli jira. Iyyasuus Kiristoos gara isaanii gaafa dhufu falli jira. Amma kana ta'utti garuu qurxummii kana eegaa turan, barbaadaa turan, dhama'aa turan, hin dhaban. Namoonni baay'een gaafa Waaqayyo waamtan hojii keessan irratti, karoora keessan irratti, wanta Waaqayyoon irratti eegdan irratti gaafa Waaqayyo dhufuu didu dhimmichi du'eera kanaan booda jedha. Dhimmichi falan qabu kanaan booda. Wanta Waaqayyo dhimma ture irratti dhufu namoota baay'eetti hin fakkaatu. Har'a garuu ergaan ni qaba. Waaqayyo dhimma du'e irratti, Waaqayyo dhimma bara lakkaa irratti, Waaqayyo dhimma jaarraa dheeraa lakkaa irratti har'a nan dhufa naan jechaa jira galgala. Waaqayyo yeroo turu hin hafee miti. Waaqayyo yeroo turu achumaan hafee miti. Jarri kun qurxummii qabuudhaaf halkan guutuu dhama'anii ganama barii garuu abdii kutatanii keessaa qajeeluuf. Nutta afu kanarra kun hojii miti jedhan. Nutta afu kanarra waan nu fayyadu miti. Maaliin jiraanna kanaan booda? Kunoo abdiin ni qabdu kun nuun taane waan ta'eef kanaan booda nutta afu jedhanii gaafa jedhan. Gaafa isaan fixan Waaqayyo. Ilaala. Ilmi Waaqayyo gaafa isaan xumuran namoonni baay'een Waaqayyoon eegdanii dhimmi isin keessaa baatan. Har'a natta afu dagadheera jira, dhiiseera jira. Waa'ee amma deebi'een kaasu kan jettan jiru. Natta afu kanaan booda maallaa gochuu danda'a. Si'achi immoo maa jijjiiruu hin danda'u. Si'achi homtuu naa ta'uu hin danda'u. Kanaan booda ammaa ani dhimma isaa dhiiseera. Hojii yaalee jirus, hojiin balballi hojiis cufame, haalli jirus cufame. Tokko barattanii dookimantii gattan. Tokko immoo nagaddanii nigdiin ta'uu didee keessaa baatan. Tokko immoo eebba karaa garaa barbaaddanii keessaa baatan. Haa ta'u malee Waaqayyo dhimma keessatti dhufuudhaaf isaaf salphaadha. Raadaasiyaa. Har'a ergaan sinii qaba galgala kana. Iyyasuusin eegaa kan jirtu. Iyyasuusin barbaadaa kan jirtu. Iyyasuus Kiristoos dhimma keessan keessatti. እግዚአብሔር ዘገየ የምትሉ ነገሬ ዘግይቷል የምትሉ ነገሬ አልተሳካም የምትሉ እግዚአብሔርን እየጠራው ቆየ የምትሉ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ በዚህ ሌሊት ወደ እናንተ ይመጣል። ኢየሱስ የሚቀር አምላክ አይደለም። ጩኸታችሁን ሰምቶ የሚቀር አምላክ አይደለም። ኢየኬሰን ነገኤ ዋቃቡ ኢየኬሰን ነገኤ ዋቀጨጭ ኢየኬሰን ነገኤ ዋቅ ኢየስን ረቀበ ኦዶ ከነት ጴጥሮስ አከዘደ kiyyoo keenya miiccinee keessa baane. Durittiin jiraachaa turan, durittiin maatii gargaaraa turan, amma garuu maal jedhan kiyyoo keenya miiccinee keessa baane. Nutti ta'afu kanaan booda maaltu jira reedha? Kana yaaltee kan dadhabde, kana yaaltee kan dadhabde, sana yaaltee kan dadhabde, bu'aa bahii baatee, umurii kee malee dabqite, umurii kee malee cabdee, bifa namummaa gadte, haalli hundumtuu sitti dukkanaa'ee yaa nama jiru. Waaqayyo otoon eeguu na dhiise yaa nama jedhu. Waaqayyoon otoon eeguu na bira darbe yaa nama jedhu. Namoonni baay'een na bira darbaniiru. Namoonni baay'een na gataniiru. Ani garuu si'achi carraan qabu yaa namoota jettanii Waaqayyo galgala kana iddoo isin nuu dhumeera jettanitti isin qaqqaba. Iddoo isin kanaaf nuu dhibni hin jiru jettanitti isin qaqqaba. Oddoo balballi cufaadha jettanitti isin qaqqaba. Raalaasiyaa weelebelebe henemees hiriyaan si gad. Haalli kan si gad. Namni kan si gad. Firri kan si gad. Anaaf firri naan ta'u. Anaaf hiriyaan naan ta'u. Anaaf hojjedhe naan ta'u. Barri koo bara maalii? Ani abaarsaaf an uumame yaa nama jettu. Abaarsaaf hin uumame. Waaqayyoon soomtee kadhattee Waaqayyoon barbaadde sitti raajame karaa garaa ulaa baay'ee barbaadde yaa nama balbala ba'umsaa dhabde ergaan sii qaba galgala kanaaf warri Waaqayyoon siif karaan jira. Nan dhufa jedhe Yesuus. Haaleluyyaa. Yesuus Kiristoos ni gooftaadha. Namoota galgala kana dubbii Waaqayyoo dhageessan kana keessaa nama Waaqayyo waan isa dide qajeelchuuf jira. Nan arga nama Waaqayyo balbala banu. Nan arga nama Waaqayyo karra saaqu.
nan arga nama waaqayyo daandii isaa sirreessu nan arga daandii isaa waaqayyo soqaa fi kan ora la henemes nama waaqayyo balbala banuuf hin arga nama waaqayyo gargaarsaaf gara isaa dhufee hin arge galgala kana kanaaf akkas ta'e Phexros faa kanaan booda hin barbaannu bakka nu ta'afu jedhanii lagaa gaafa deeman Iyyesuus gara barii gara isaanii dhaqe. Haaleluyyaa. Erga namoonni baay'een isatti tuuta'anii jiran namoonni baay'een isatti marsanii jiru dubbii jireenyaa sarraa dhaga'u eebba sarraa argatanii isa harkaa nyaatanii dhuganii du'a baay'ee kan kaase dhibamaa baay'ee kan fayyise namoota baay'ee hidhaa kanarraa hiikee itti marsanii otoo jiranii Phexros faa kiyyoo miiccatan. Kiyyoo miiccuu Phexros faa maalidhaa? Kanaan booda nuyi falan qabnu kanaan booda nu wanti nu ta'u hin jiru. Gannee baana dhiifnee baana gaafa isaan jedhan waaqayyo gara barii gara isaanii dhaqe. Natti guyya'e yaa nama jedhu. Natti barfate yaa nama jedhu. Kanaan booda amma kan koo dhimmi koo kun hin danda'amu yaa nama jedhu. Dhimmi koo kun cimee cufame yaa nama jedhu. Dhimma namaan cufames, dhimma seexanaan cufames, dhimma haalaan cufames. Humna dhabdee kan cufame, fira dhabdee kan cufame, gargaarsa dhabdee kan cufame waaqayyo galgala kana sirraa saaqa. Haaleluyyaa. Ameen. Ameen. Sinirraa saaqa waaqayyo. Dhugaa waaqayyo dhimma kootti jedha. Hin ture Yesuus yoon dhufeyyuu dhimma koon qaqqaba jedha. Dubbadhaa erga adda galgala kana sinii qabadhee dhufeera. Namoota baay'ee dhimma isaanii lafarraa harkifate nan ariifachiisa naan jechaa jira Hafuurri Waaqayyo. Dhimma namoota baay'ee cufame nan bana naan jechaa jira Hafuurri Waaqayyo. Rabahasya. Ameen. Relebehenemesia. Ora la zika tojoto torro holohosia. Welebehenemeya. Hallelujah. Yesus Kristus inni gooftaadha. Hafuurri Waaqayyo obboleessa koo gamme dhimma lafarra si jala harkifate Hafuurri Waaqayyo galgala kana yeroo si ariifachiisu nan arga. Yesus Kristus inni gooftaadha. Amen. Hallelujah. Amen. Dhimma si jala qabamee jiru Hafuurri Waaqayyo galgala kana nasi ariifachiisu nan arga. Amen. Dhimma kee qabamee jiru, dhimma kee hidhamee jiru, dhimma kee rarra'ee jiru. Waan ati yaaltee dadhabde Hafuurri Waaqayyo galgala kanatti tan darbaaf naan jedha. Amen. Hallelujah. Amen. Isa duraa miti bifa haaraan anitti sii gala jedha Waaqayyo. Amen. Ani hin beeku Waaqayyo waan iddoo sii geeddaruun arga nama nana. Araalaa Amen. Welebehenemesia. Gamme waan yaaltee dadhabde Hafuurri Waaqayyo yeroo itti sii darbu nan arga. Amen. Hallelujah. Amen. Hafuurri Waaqayyo balbalanni yaalee dadhabe nan banaaf naan jedha. Amen. Barattaanu kana waan ati ittiin galateeffattee Waaqayyo na gargaaree Waaqayyo naa hojjete waan ati jettu nan arga. Amen. Nan bana balbala welebehenemesia. Rekete jiltaasete rebehenemes. Gamme waan ati yaaltee siimi jechuu didee dadhabde harki Waaqayyo galgala kana yeroo keessa sii galee sii sirreessu nan arga. Amen. Hallelujah. Amen. Dhimma kee harka namootaan qabame galgala kana Hafuurri Waaqayyo keessa sii gala. Amen. Ameen, 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 ameen. Amen. Dhamaatee mijachuu kan dide galgala kana Waaqayyo nan mijeessa naan jechaa jira. Amen. Siifan dubbadha jedhe Waaqayyo. Amen. Gaara keettan sii dubbadha jedha Hafuurri Waaqayyo. Amen. Inni kaleessa kakadhee karaa namni hin dabarre baay'ee si dabarse anammas Waaqayyo balbalan sii banu qaba naan jedha. Amen. Ameen, 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 ameen. Amen. Nama nana karaa Waaqayyo si dabarse gaafan hafuuraan ilaalu karaa bu'aa bayii baay'ee. Amen. Lafa gogaa baay'ee Waaqayyo si dabarse. Amen. Dhugaadha. Lafa dhiphinaa baay'ee si dabarse Waaqayyo. Qorumsa gurguddaa immoo Waaqayyo si miliqsee qaba nama nana. Eeyyee. Amen. Yesus gooftaadha. Amen. Ameen, 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 ameen. Amen. Gamme Hafuurri Waaqayyo akkas jedha. Wanta guddaan isa dabarsee as fide naan jedhe Waaqayyo. Amen. Nama har'aan ture waa baay'ee karaatti isaan bisuu barbaadne Waaqayyo falmeetan isa fide naan jedha. Amen.
Ameen, 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 ameen. Ameen. Hallelujah. Ameen. In dhaga'ama miti gambe. Nagama. Nama ajaa'iba keessaayyuu gamme. Afurri Waaqayyoo bara 1994 waan jabaa si dabarse. Dhugaadha. Oranaasiya. Welevehenemesiya. Rekete jelta seterrevehenemesiya. Oralaala levehenemeya. Bara 1994 dhugaa Waaqayyooti seexanni waan guddaa qindeessee Waaqayyo si dabarse qaba namanan. Ameen. Dhugaadha. Hallelujah. Ameen. Ameen, ameen, ameen. Ameen. Leenci akkuma seexan barsa waan hin dandeenye qo'eessa hin ture. Ani akkuman siif falme jedhe Waaqayyo. Ameen. Amma dhimma itti nawaamtu dhimma sitti dubbatamee ati eegaa jirtu ani Waaqayyo ittan sii darba bara kana naan jedha Waaqayyo. Ameen. Waan ati eegaa jirtuun arga nama nana akka waa karaatti eegaa jirtu afurri Waaqayyo naa ibsa hin raawwata keessan sii seenadha afurri Waaqayyo. Ameen. Ameen, ameen, ameen. Ameen. Isan eegaa jiru Waaqayyo naa baneera jedha. Isan eegaa jiru Waaqayyo naa baneera. Dubbadha ammas isan eegaa jiru Waaqayyo baneera jedha. Isan eegaa jiru Waaqayyo baneera. Raawwata keessan sii seenadha afurri Waaqayyo eegaa jiru Waaqayyo. Isan eegaa jiru Waaqayyo baneera. Bakka ati waan sitti dubbatamee waan Waaqayyo sii jedhee eegaa jira. Meerre yoom ta'a jettee waan eegaa jirtan. Ameen. 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 Sanarra bakka nu ga'eera gaafsaa jedha. Yesuus jireenya qabate. Ameen. Ameen. Yesuus Kiristoos jireenya qabate. Ameen. Gara isaanii dhaqee lolee jireenya isaa barsiise. Dubbii hojii hojjetamasiise. Egaa isaanii booddee kan nama geessisu achi siqaa'e. Amma Yesuus dhufutti caatu. Amma Yesuus ture. Amma Yesuus bira gahu wanti hundumtuu bitaatti gaafa Yesuus isaan bira gahu. Waan jiretu waan hin argamneetu dhufu. Waan hin yaadne namoonni baay'een gaafa Yesuus waamtanii hin hafeessu. Waamtan irratti gaafa dhabdan sinitti fakkaata. Waaqayyo waan himachaa harkaamcha gara dhimma keessa dhufu. Dhimma ogeeyyii isa gaafa dhufu. Dhimma hin jirre. Waan hin mul'anne waan hin argamne. Waan dhufame kana waan hidhan hiika. Waan balbala isaa dhabdan. Balbala eebaa sinitti kanaafate. Kanaan booda hin darbatan giddu siqan. Haalellee. Dargaggeedara barbaatis amma kiyyoo keessa darbata. Kiyyoo isaanii darbatanii eebba danuu qaban. Namoonni bara baay'ee eebba barbaadanii dhabdan. Namoota haalli bita sinitti gahe. Namoota sinitti ulfaatan. Namoota garatti gortan wallaaltan. Amma garuu Waaqayyo akkas jedhe. Miila na dhimma keessan keessa nan galadha Waaqayyo. Ameen. Miila na dhimma keessan keessa nan jedha afurri Waaqayyo. Ameen. Hallelujah. Ameen. Kanarra qurxummii danuu qaban. Namoonni baay'een eebba milkaa'insa waan barbaadaniif Waaqayyo waamtanii Waaqayyo calin jedhu. Garuu wanti nurraa eegamu maayinni
yeroo waaqayyo waamnee turu obsa nu barbaachisa. Inni jalqabaa obsuu nu barbaachisa. Waaqayyoon ariifata. Namni garuu amala isaa keessatti ariifata. Namni har'uma ijaaruu barbaada, har'uma diiguu barbaada, har'uma bittimsuu barbaada, har'uma walitti qabuu barbaada. Macaafni qulqulluu garuu ennaa dubbatu lallaba boqonnaa 3 irratti wanti hundumtuu yeroo qaba. Eebbifamuuf yeroon jira. Haaleluyyaa. Haaleluyyaa. Eebbifamuudhaaf yeroon jira. Milkaa'uudhaaf yeroon jira. Wanti hundumtuu yeroo qaba. Yeroo malee wanta hundumaa. Ameen. Kanaaf waa tokko kan isinitti himu namoonni waaqayyoon eegaa jirtan miilana barri 2016 bara ittisa eegdan faana wal argitan ta'a. Bara isa barbaadan faana wal argitan ta'a. Bara dhiboottan faana wal argitan ta'a. Bara isa hiiqamtanii dhabdan argaa qabdan ta'a. Bara isa sitti dukkana'ee ifu ta'a. Bara garri keessan gadi jirta. Bara bal'ifamaan sinii banamu ta'a. Bara kiyyoo waggaa dheeraa eebba keessa irraa citu ta'a. Isa kana waaqayyoo waaqaa gochuudhaaf ka'e. Haaleluyyaa. Ameen. Ameen. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Ameen. Ameen. Inni wangeela Yohaannis boqonnaa 2 gaafa ilaalla. Wangeela Yohaannis boqonnaa 2 irratti namicha cidha qabu namicha kana keessa Yesuus obbolaa Yesuus walumaa gala isa የሰድ ያደረገው ኢየሱስ ክርስቶስ መጠራቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ባሜን አሳው ባን ጭዳናራ ተርገመን ሃተኡ ማለ አባን ጭዳሁን የሮ ጭቆሮ ዲሚን አዲው ወይ ዳዲ ወይኔ ጀላ ዳዲ ወይ ጀላ ናኒ ሃቲ ይሩት ታካ Yesus dhimma koo keessa galeera jedha. Ameen. Yesus dhimma koo keessa galeera. Inni galaawwan Ameen. Yesus dhimma koo keessa galeera. Sagaleen hin dhaga'amu yoo ta'e mee mallattoo naa barreessaa namoonni hin dhaga'amu jechaa jirtan nan argaa. Akkas jedha maqaa Waaqayyoon nan dubbisa kutaa kana. Guyyaa sadaffaatti immoo kutaa biyya Galiilaa mandara Qaanaatti cidhi tokko ture. Haati Yesuus achi turte. Yesuus bartoota isaas cidhichatti waamanii turan. Daadhiin waynii duraa dhumnaan haati isaa daadhii waynii hin qaban jedhe. Yesuusitti Yesuus immoo haadhoo maaliif hojii koo keessa lixxaa? Waa gochuuf yeroon koo amma illee hin geenye jedhee deebise. Kan nama dhibu keessaa kutaan kun ergaa guddaa isaa nu barsiisa. Waa'ee Yesuusin eeguu keessatti. Yeroon namaa jira, yeroo Waaqayyoo jira. Namoonni baay'een dhimma keenyaaf kan nuti ariifannu yeroo keenyatti akka ta'u barbaanna namoonni baay'een. Wanti yeroo nuti barbaannutti ta'u galman ga'u. Wanti yeroo barbaannutti ta'u fiixaan hin ba'u. Yeroo Waaqayyootti wanti dhufu garuu miidhagaa. Wanti yeroo Waaqayyootti dhufu ija qaba. Wanti yeroo Waaqayyootti dhufu galma ga'insa qaba. Wanti yeroo Waaqayyootti dhufu nun jeequ. Wanti yeroo Waaqayyootti dhufu nun boochisu. Wanti yeroo Waaqayyootti dhufu abdii nun kutachiisu. Namoonni baay'een Waaqayyoon eeggachuu keessatti obsa Roomee 5:4 obsi qoramanii ba'uu fida. Qoramanii ba'uun abdii fida. Namoonni baay'een hin wixxirfatina hin dhufa Waaqayyo isa siin jedhe qabate. Hin wixxirfatin isa Waaqayyo siin jedhe sana eegi. Waaqayyo waan siin jedheef duubatti hin deebi'u. Waaqayyo waan siin jedhe hin dhiisu.
Waaqayyo waan siin jedhe hin dagatu inni nama miti jedha. Macaafni qulqulluu ennaa dubbatu isa dubbate dhiisuudhaaf inni nama miti. Haaleluyyaa. Kanaaf namoonni baay'een rakkinni nuti qabnu obsinee Waaqayyoon eeguu gaafa dadhabnu wanti baay'een bitaa nutti gala. Wanti baay'een abdii nu kutachiisa. Wanti baay'een garatti gorruun wallaalchisa. Haa ta'u malee iddoo kanatti waa gochuudhaaf jedhe Yesuus yeroon koon geenye. Maariyaam garuu haati Yesuus akkas jette jarri jeeqamaa jiru, jarri raafamaa jiru, jarri sodaachaa jiru. Maaliif? Cidhi ganaadha. Namoonni baay'een cidha dhufanii homaan fayyadamne waan ta'eef meerri daadhii waynii jalaa dhume maal goona? Salphinarra jiru maaloo Yesuus jennaan akkas jedhe Yesuus waa gochuuf yeroon koo ammayyuu hin geenye. Obsi yeroon koo jira. Obsi sa'aatiin koo jira. Obsi yeroon jira. Bara baay'een eegin jedhiin barri Waaqayyo sitti ba'u bara kana. Ooraaba hasiya. Bara baay'een obse. Bara baay'een eege Waaqayyo cal jedhen jedhin. Tokko tokko akkas jettu akkuma namaa cal jedhennis. Akkuma firaa cal jedhennis. Anoo waa baay'ee yaade maa Waaqayyo lafa kanarra na fide warri jetta. Maa Waaqayyo na uume kan jetta. Maa Waaqayyo lafarra na fide kan jetta. Akka raajii Ermiyaas. Raajota gurguddoo keessaa Ermiyaas akkas jedhe. Maaf garaa haadha koo keessatti bishaan nan godhin. Maaf na uume. Maaf lafa kanarra na fide. Gaafa gadameessa haadha koo keessatti na uume. Maa nan ajjeesi. Maa bishaan nan godhin. Maa nan balleessin. Maa dhiiga gootee bittimsitee nan baasin garaa haadha koo keessa. Maa na fide lafa kanarratti jedhee. Maal godha uumamuun koo lafa kanarratti jedhee Ermiyaas. Waaqayyo biyya kana biyya lafaa isa rakkinaa kanarra na fiduun kee qormaata amma kanarra naqsiisurra maa uumamuun koo nafiin jedhe Ermiyaas. Miti. Waaqayyo garuu Ermiyaasin akkas jedhe. Ermiyaas raajii boqonnaa tokko tokkorra. Ani garaa haadha kee keessatti otoo ati hin uumamin sabaaf raajii godhen si kaasee Waaqayyo. Hin buqqista, hin dhaabda, hin ijaarta, hin diigda. Garuu maayinni Ermiyaasin kan abdii kutachiise yoo jettan obsaan Waaqayyoon eeguu dadhabuudha. Maaliif qorumsatitti baay'ate? Maaliif rakkinatitti baay'ate? Maaliif dhiphinatitti baay'ate? Har'a ergaa tokkoon sinii qabadhee dhufeen. Qoramuun kee gaariidha. Dhiphachuun kee gaariidha. Ari'atamuun kee gaariidha. Fira dhabuun kee gaariidha. Waa of biraa dhabuun kee gaariidha. Waan bal'aatti si baasu. Qorumsi gaaf nutti baay'ate Waaqayyo hin jiru hin jedhina. Rakkinni gaaf nutti baay'atu Waaqayyo hin jiru hin jedhina. Waaqayyo jira. Teessoo isaa guutee jira Waaqayyo. Humnaan nu faana jira Waaqayyo. Aaboon nu faana jira Waaqayyo. Kakuun nu faana jira Waaqayyo. Eebba guddaa kan nu kennu Waaqayyo nu faana jira firoottan. Ermiyaasin akkas jedhe hin dhaabda. Haaleluyyaa hin buqqista, hin ijaarta, hin diigda aaboo kana. Galgala kana warri amantan, warri Waaqayyo baranaa fida jettanii eegaa jirtan, warri carraan koo carraa gaariidha jechaa jirtan, Waaqayyoon eeguudha. Inni jalqabaa Waaqayyoon eeguu keessatti obsa qabaadha. Obsa bal'aa nu gaafata. Obsa yeroo furatu nu gaafata. Naqa qaba jennee eeguu qabna. Rakkinnotoo jiru. Qorumsotoo jiru, waraansotoo jiru, arrabsoonotoo jiru, dhiibamuunotoo jiru, nama dhabuunotoo jiru, waa baay'ee keessatti obsaan eeguun murteessaadha. Inni kan biraa Waaqayyoon eeguu keessatti inni lammataa Waaqayyoon amanachuudha. Maalirratti akka inni dhufu, akka inni nu qaqqabu, akka inni guyyaa tokko nu bira ga'u amanachuun gaariidha. Seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 6 irratti yookiin immoo 15 lakkoofsa 6 15 lakkoofsa 6 irratti Abrahaam Waaqayyotti amane. Abrahaam eenyutti amane? Waaqayyotti amane. Waaqayyo immoo qajeelummaatti lakkaa'eef jedha. Mee neetworkiin akka hin qabne taap godha nan dubbisa. Abrahaam Waaqayyotti amane inni immoo qajeelummaatti lakkaa'eef. Iddoo kanatti boqonnaan 15 kun Abrahaamiin Waaqayyo abdii haaraa kennu argina. 12 irratti kakuu guddaa kakateef Waaqayyo Abrahaamiif.
Maal kakateef biyya kee keessa, lammii kee keessa, qomoo abbaa kee keessa, firoottan kee keessa ba'i garan si argisiisu dhaqi ani sin eebbisa. Nama guddaan si godha, nama eebbaan si godha jedhee Waaqayyoon natti dubbatu arge. Haa ta'u malee Abrahaam erga ba'ee kakuun irra dheerannaan waaqni kun nagate moo na dagate moo na dhiise moo maa inni waa'ee Waaqayyoo kun barana irra lakkaa'e waggaa 25 guutuu innaa ga'u namichi maaltu ta'uuf jira jedhe kakuu waggaa 25 eeguun ilaala. Namoonni tokko tokko waggaa tokko eegdanii dadhabu. Namoonni tokko tokko ji'a ja'a Orraasiyaa weelebee Henemesiyaa ji'a ja'a eegdanii dadhabu. Abrahaamiin garuu Waaqayyo akkas jedhe hin dhufeef gaa boqonnaa 15 irratti hin dhufeef maal qabate isa dubbate qabate. Maal qabate isa jedheen qabate. Maal qabate oh haleluuyaa sinii dhufa galgala. Sinii dhufa Waaqayyo. Dhugaa Waaqayyo san tajaajilu Waaqayyo sinii dhufa. Lafaa sin kaasuudha. Dhimma keessanitti furmaata gochuudha. Isa sinitti cufame banuudha. Kiyyoo sin qabe sinirraa